fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa gingilchaa. Sagantaa gingilchaa torban kanaaf rootee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora yuutuubiitiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabskiraayipii godhaa. Sagantaan keenya yoo isinitti tolte warra hubattanis hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa gingilchaa torbee kanaaf fudhadhee dhufee dhagaa. Sagantaa gingilchaa baatii lamaaf isin jalaa badeen ture. Na of kalchaa. Baatii lamaa baay'een keessan na gaafachaa turtanii. Waggaa keessatti yeroo lama boqonnaafan deema. Maatii koo ilaaluufis gara biyya koo lammaffaa biyya Kanaadaatti nan deema. Yeroo ofiifis nan kenna. Macaafa qulqulluu keessaa Iyesuus Kiristoostu yeroo biyya lafaarra ture, jaamaa ija banaa ture, dhukkubsataa fayyisaa ture, wangeela barsiisaa ture. Innaan guyyaa tokko taa'eetu ergamoota isaa walitti qabee mee dhaqaa uummata keessa deemaati uummanni waa'ee koo maal jedhu dhaggeeffadhaa kottaa natti himaa jedhe. Fayyisuu dhiisee amma taa'ee yerootti nama dhaggeeffatudha. Yeroo tokko tokko haasa'uu duwwaa otoo hin taane teenyee yommuu itti nama dhaggeeffannu qabaachuu qabna. Namoonni waa'ee koo maal jedhu? Namoonni akkamittiin sagantaa koo ilaalu kan jedhu yeroo ofiif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Aktivistooti keenya, beektonni keenya yeroo tokko tokko yeroo ofiif kennaa. Namarraa dhaggeeffadhaa. Waan namni isiniin jedhu dhaggeeffadhaa. Hammeenya du'aaf miti. Isin gorsuufis, waa isinitti himuufis, karaa sirriirra jiraachuuf hin jiraannee keessanis namarraati kan dhaga'amu. Kanaaf miidiyaa duwwaa irratti anuma dabalatee haasa'uu duwwaa otoo hin taane yeroo tokko tokko yeroo itti teenye namootarraa waa dhaggeeffannu. Yeroo itti teenye namni waa'ee koo maal jedha ofiin jennu qabaachuu qabna. Biyya Kanaadaan ture magaalaa Edmonton keessa achirraanis gara Poortlaand deemeen ture. Poortlaand keessatti hiriyoonni koo magaalaa sana keessa jirtan simannaa naa gootaniif baay'ee galatooma. Ani Poortlaand yeroo 3-4 dhaqeera kanaan dura kiliippii hojjechuudhaaf inni ammaa kun garuu adda ture. Simannaan achitti hiriyoonni koo namoota muraasan arge, namoonni muraasin arge garuu yeroo gaarii waliin dabarsine. Namoota baay'ee namaaf yaadan ta'aniiru warri Poortlaand asumarraan isin galateeffachuun barbaada. Obboleessi keenya Lalisaa Burqaa, Abeegaa, Obbo Mahammad, Roobaa Galatoo baay'ee keessan naaf jiraadhaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Warri maqaa keessan na'inis baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Turtiin magaalaa Edmonton keessatti almost gara baatii lamaaf ture keessatti egaa anis carraan na qaqqabee maanguddoo ta'een kinoo ilmi koo kutaa 12 xumuree yuunivarsiitiidhaaf deemuudhaaf eebba isaarran ture. Ilma koos eebbisiisnee magaalaa Edmonton keessattis immoo ambaasaaddar Teedros ambaasaadarri Itoophiyaa Ottawaarraa dhufanii magaalaa keenya keessatti walgahii ajaa'ibaa gaggeeffatanii walgahiin sunis haala bareedaa haala baay'ee namatti tolu naamusa qabuun namoonni dhugaan galee fi waa hubachuu barbaadan irratti argamanii walgahii bareedaa ture. Magaalaa Edmonton keessa gara guyyaa 4 ture ambaasaaddar Teedros. Churchii Ortodoksii, churchii kan Protestaantii akkasumas maskiidaa lafa gaddaa lafa gammachuu iddoo baay'ee dhaqee namoota jajjabeessaa ture. Ambaasaaddara akkasii qabaachuu keessanitti baay'ee gammadaa. Warri dhalootaan Itoophiyaa taatanii biyya Kanaadaa keessa jirtan ambaasaaddara smartii argattan dhugaan isiniin jira. Ambaasaaddar Teedros, I'm so proud of you. Baay'ee nama cimaadha. Nama waa geeddaruu danda'uudha. Dargaggeessa hawaasa isaa keessa dhufee mormii tokko malee egaa namoonni baay'een sagantaan sun akka hin gaggeeffamneef illee waa hayaadan malee wanti milkaa'e hin jiru. Garuu yeroo bareedaa ture. Namoonni achirraa haftanii dhugaa ani isiniif baay'een qaanfadhe. Maaliif rakkoo qabaatanii nam mootummaarraa gola keessa taa'uu otoo hin taane itti dhaqanii gaafachuu ture. Kottaa gaaffii qabdan gaafadhaa. Ambaasaaddara Itoophiyaati yoo illee rakkoo keessaniif furmaata isinii kennuu baate bakka dhimmisaa ilaallatu isiniif gaafata ture. Mootummaarraa rakkoon jira ta'ee jennaan mootummaarraa mufiin jira ta'ee jennaan balbala cufatanii mana keessa taa'uu otoo hin taane sirnaan dhaqanii ambaasaaddara gaafatanii gaaffii isin gaafattanii fi torban tokkos haa ta'u torban lamas haa ta'u ji'a meeqas haa ta'u deebii isinii fidee dhufa ture. Kanaaf
Egaa mootummaa irraa akkasiin gaaffii hin qabne suma irratti baramee jira. Achumarraanis gaa yeroo qabaadhe kana keessa sooshaal miidiyaa al tokko nan ilaalaa nan dubbisa komentii namootaa nan ilaalaa ijoolleen keenya dargaggoonni keenya qeerroof qarreen keenya baay'een keessan dogoggoraa jirtu. Hin dogoggorina. Anis akkuma keessan dogoggoraan ture yeroo tokko namoonni jibbiinsa namarraa qaban yookiis immoo miidiyaatti ta'e akka miidiyaatti yookiis akkuma nama parsonaalitti namni nama jibbu tokko waajjira tokko keessaa namni tokko si jibba yoo ta'e namichi hoogganni waajjira sana nama 10 of jalaa qabatee miidiyaa ta'een nama 10 yookaan nama 5 of jalaa qabatee olola sirratti oofuun salphaadha. Maqaa adda addaa sooshaal miidiyaan baafatanii waan ati maxxansitu jalatti dhufanii harree maaluu faarsee bulaa ginni maal gaafa jedhanu ijoolleen baay'een keessan achirraa agartanii wooma namni 10 yookaan namni 20 maqaa feekii dhaan dhufee nama rabsee warri arraba baay'ee gallakkistan eebbifamaan isiniin jira waan tokko hin jedhu waan hin jiru tokko hin qabu ani dhaaba siyaasaa keessa galee filannoof isinitti dhufaa hin jiru biyya bulchuufis qophaa'aa hin jiru waan tokkittiin hawaasa irraa barbaadu hin jiru haqni har'a naa galee kun dhugaan har'a naa galee kuni anis bubbulee naa galee isiniifis bubbulee gala kanaaf ijoolleen al tokko ilaalaa utuu nama narrabsin dura badiin namicha kanaa maal fakkeenyaaf amma footoon akkasittan ka'a footoo tokko ka'ee maxxanfadhu footoo jala sana dhuftee na arrabsuu dura mee namichi kun maal balleesse badiinsaa maal qabsoo Oromoo keessatti maal balleessaa jira hawaasa Oromoo keessatti badii maalii godhaa jira mootummaa deeggara mirga isaati ani immoo kanan deeggara anaafis mirga kooti kan jedhu fudhadhu malee wooma namni biraan arrabsee dhaxxanii nama arrabsina ana akka obboleessaatti isin gorsuu kooti ani yeroon umuriin akka keessan ture kana anis nama arrabsaan ture baay'ee nama arrabsaan ture arrabni ko isa hama akkuma umuriin bubbulaa deemuun na keessaa harcee waaqayyootu na keessaa xurii kana haxaa'e xurii arraba akkamittiin namni nama arrabsee dhaqee waaqayyoon kadhata akkamittiin waldaa dhaqee faarfatta nama arrabsa akkamittiin masgiida dhaqee salaatta nama arrabsa quraanatu nama arrabsisiin jedhamu macaafa qulqulluun nama arrabsisiin jedha namichi tokko badii qabaatee nan badii isaatti ilaa badiin kee kanaa jedhin haadha arrabsuu abbaa arrabsuu obboleettii arrabsuu ilmaan arrabsuu footoo namaa arrabsuun maaliif barbaachise arrabnoo furmaata ta'a ijoollee furmaata ta'a qabsoo keenyaaf furmaata ta'a mootummaa amma arrabsaa yoo oolle Dr. Abiy amma footoo isaanii asirratti ni maxxansee yoon arrabsaa oolle aangoo irraa buusuu dandeenya furmaata fiduu dandeenya jaallemarroon bosona keessa jira bakka inni jiru kanatti footoo isaa as kaa'ee amma yoon arrabsaa oolle gashuu nan danda'a. hin danda'amu arraba keessaa ba'a arrabni furmaata miti anaaf miti anatti bareera akkuma isiniin jedhe ittan guddadde arraba keessan darbee as geem namoota an dur bara jijjiiramaa bara qaacaa bara maalii jedhan keessa tarii gariin keessa utuun dhalatin arrabsaa ture irra gaafa ijaan argu nan qaanfadha gaarii miti arraba keessaa ba'a nama badii isaatti akka badii isaatiitti qeeqa wal arrabsuu keessaa ba'a. Harka keessanii namni abiddan qabatin yoo tibeelofte shaayii tokko siin bitu yoo kopheen sirraa dhume kophee tokko siin bitu shamiziin yoo sirratti ciccite shamizii tokko siin bitu maaf nama arrabsitu inaafiitu jira wal jibbiinsatu jira inni miidiyaa wal fakkaataa qabu akka miidiyaa wal fakkaataa qabutti walitti naafee maqaa wal xureessa bifa adda addaatiin feek akkaawuntii godhate irriba nagaa isaa arrabsisataan arrafan. Kaayyo ani biyya alaati dhufe gingilchaa duwwaa haasa'uudhaan miti gingilchaa biyya alaas jiraadhe asis jiraadhe nan dubbadha eenyuun barbaadu ofii kootiin haasa'adha kaameeraa koo fuuldura kaa'adhe qabsaa'ota keenya beektota keenya artistoota keenya dagatamanii gola keessa jiran bakka adda addaatti kufanii jiran bakka isaan jiranii barbaadee miidiyaa irratti fidee uummanni koos ta'e mootummaan akka inni gargaaruudhaan kan inni miidiyaa bane. Waan itti milkaa'ee isin agartan jira. Waan immoo ani itti milkaa'ee isin hin agarre keessaan hojjechaa jirutu jira. Yoo xiqqaate nama 2-3 mana jireenyaa akka isaan argatan godheera. Ana abbootii qabeenyaa Oromoo biyya kana keessa jiran ofii kootiif miti kan hin karadhan. Rakkataa Oromoo naa gargaaraa jedheen karadha. Baay'een isaanii na dhaga'u. Na jaallatu. Mootummaa wajjin rakkoon qabu. Na dhaga'u. Hangaa'onni kabajaanaaf qabu. Miidiyaa kan hin hundeesse kanaafan. Sagantaan koo bal'aa ture. Kanaa ol hojjechuu ture. Garuu arrabni isin halkanii guyyaa na arrabsitan kun maaliifan namaaf dhamaa kan jedhuun deebi'ee of ilaaluutti ka'e. Ilma namaati gaa. Eenyuun arraban barbaadu? Eenyuun arrabsamuun barbaadu?
Ana arrabsamuu hin barbaadu. Yeroon waa maxxansu social media irratti akka namni na arrabsuuf hin maxxansu. Garuu immoo namni na arrabsas immoo jedhee immoo waan itti amane maxxansuu irraa dudduubatti hin deebi'u. Kun aftaamuudha akkaataatti guddadheedha. Akkasittan guddadhe akkasitti na barsiisan Abdurrahim Muhammad Fan akkasitti na leenjisan Siddiq Umar Fan Kamal Qalbeessaa Fan nama waan itti amaneef dudduubatti hin deebinedha. Waan itti amanu. Mootummaan kun nu baasa jedhee itti amana. Mootummaa kana malee furmaata biraa hin qabnu jedhee itti amana. Kun ilaalcha kooti. Ilaalcha koo immoo naaf kabaji. Atis ilaalcha keessiin kabaja. Waan barbaadde amani. Waan barbaadde deeggari. Nama tokko deeggari. Dhaaba tokko deeggari. Waan barbaadde jala deemi. Waan barbaadde godhi. Akkuma kan keessii kabajee siif dhiise kan koos naa kabaji. Maaliif deeggarta mootummaa kana jettee ona gaafatte sababii isaa 1 2 3 4 jedhee lafa sii ka'a. Har'a qabsoon Oromoo kinoo as 4 kiiloo keessa jira ilmi Oromoo. Qabsoo Oromoo har'a magaalaa Finfinnee keessa 4 kiiloo keessaa baafnee Sololootti gashinu, Beekiitti gashinu, Minisootaatti galchina, UK'tti galchinu, baqataa goonu. Baratuu gingilcha, baratuu gingilcha, baratuu gingilcha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilcha. Kan baatii lamaa walitti qabannee dhufne egaa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Baatii lamaaf isinirraa turre har'a egaa baay'ee haasa'uu hin danda'a. Waan baay'eetu haasa'amaa jira gidduu kana. Doktoroota helikoophiteraa lamatu gidduu kana gurra nu duuchaa jira. Waa'ee isaanii irraas waan xiqqoo dubbachuun barbaada. Baay'ee waan isaan dubbatan kana leellisuu illee hin barbaadu naqaanfachiisa. Haasaa isaanii gaafa dhaga'u dhuguma jarri kun doktora jedheen baguma waaqayyoon doktora nan godhin hin jedhe. Ifama naa godhaa doktoroonni keenya baguma akka keessan kanan ta'in jedheen baguma wallaalaa ta'ee hafee hin jedheen gammade yoon. Wallaalaa isa naamusa qabu, isa arrabni isaa cancala qabu, isa safuu qabu, isa aadaa beeku. Silaa akka keessan kanan miidiyaa irraa iyyaa oola. Otoon gama isaaniitti hin deemin jira. Guyyaa lamman kana keessa waa'ee yaadataatii fi waa'ee obbo Jawaar akkasumas Kadir Martuu kana miidiyaa irra baay'ee deddeemaa jira. Yaadataan tuqamuunsaa baay'ee na gaddisiisan. Egaa Kadir qabsoo keessa jira, Jawaar qabsoo keessa jira haa jennu. Yaadataan garuu abbaa biizinesiiti. Maqaa isaa yeroo hundumaa gaafan kaasu natti tola. Warri gaafan maqaa isaa kaasu qaamni keessa hin jedhu. Itti dabalaati elektirikii qabadha. Yaadataa baay'een jaalladha. Baay'ee natti tola. Maaliif maallaqa guddaa waan qabuuf miti. Abbootii qabeenyaa baay'een beekama. Abbootii qabeenyaa Oromoo yaadataa garuu wanti ani jaalladhee fi keessa isaatti waan baay'ee arge. Sabboonummaan keessatti arge. Gootummaan keessatti arge. Arjummaan keessatti arge. Yeroo xiqqoo yaadataa wajjin qabaattan keessatti waan baay'ee irraa barattu. Bilbilaan illee baay'ee isinitti naasu. Bilbilli isaa baay'ee biizii waan ta'eef bilbilaan baay'ee isinitti naasu. Yeroo xiqqoo isaa wajjin dabarsitan keessatti yaadataa irraa waan baay'ee barattu. Dhugumaan yaadataan yaadataadha. Rakkataa yaadata. Warra kitaaba barreessu yaadata. Artistoota keenya yaadata. Qabsaa'ota keenya yaadata. Nama maallaqi waan tokko itti fakkaatu miti. Baay'ee nama gargaara. Yaadataan garuu gaafa si gargaaru. He doesn't care about your religion. Waa'ee amantii kee irraa dhimma tokko siin qabu. Waa'ee gosa kee irraa dhimma tokko siin qabu. Waa'ee siyaasa kee irraa dhimma tokko siin qabu. Amala inni qabu amala Dr. Ali Birraati. Aliin Birraa akka kana. Bara inni lubbuun jiru keessa mana isaa namni naqin hin jiru. Abaawoon hin naqaa, Oppiidiyoon hin naqaa, Kaafaa'oon hin naqaa. Namumti afaan dubbatu namni afaan keenya hin beekne hunduma dhaqa. Hunduma immoo jaalalaan ilaala. Yaadataa keessatti kanan argine. Yaadataan gaafa si gargaaru waa'ee siyaasaa miti. Waa'ee amantii kee miti. Waa'ee ganda kee miti. Waan baay'ee irraa dubbachuu hin danda'a wanta inni godhaa jiru. Ammoo maaliif lolli irratti baname? Warri har'a isa irratti olola geggeessaa jiran kun warra harka isaarraa nyaatan. Afaan Amaariffaadhaan yennaata xuuta nakaashoo jedhama. Akkam harka irraa nyaatte deebitee nyaattati. Nama qaanfachiisama. Gaafa dheengadda waasii godhe Oromummaa kee ilaalee waasii godhe. Garuu isaan immoo akkamitti fudhatu? Akka waan yaadataan sodaatee isaaniif kennetti fudhatan. Nama irratti bobbaasan. Olola irratti geggeessan.
maqaa isa balleessisan warri har'a isarratti olola oofaa jiru kun faarsee bulaa yookiis warra mootummaadhaaf iyyan kanaa kan fandii godhu yaadataadhaa jiran bakka godhe ka maal rakkoo qaba akkuma ati nama arrabsitu fandii gootee geggeessitu ishi bakka godhe yaadataan faarsee bulaa haa ta'u faarsee bulaa hin ta'in abaaree bulaa haa ta'u shubbisee bulaa haa ta'u wal'aanee bulaa haa ta'u rakkatee bulaa haa ta'u nama rakkate hundumaan gargaara maala godhu namichi kun gaa rabbitu kenneef arjummaa kana waaqatu kenneef of keessaa haquu hin danda'u bar waan barbaadde yoo ittiin jettee nama gargaaruu irraa dudduubatti hin deebi'u gaaf tokkotu waliin turre innaan bilbila nambara jijjiirrate nambara isaa keessaa baaseetu bilbiluma tokkittii qabaa siim kaardii isa kana keessa kaa'e torban tokkoofan boqonnaa argadhaa naan jedhe innaani hiriyaa isaa tokkotu duukaa jiran siimii keessa kan ammoo abaluutti kenni kaasiifa qabu ennaan lakki naan jedhe ennaan miskiina kiyya narraa gaddisiisu jedhe nama wal'aansa dhabee nama horii dhabee natti bilbilu narraa gaddisiisu jechan taanettiin jedhe narraa miidhu isa sichi isaa bilbiluuf dhufeef nama yaaduudha jara keenyaa dhaabbadhaa of ilaala nama siyaasaa miti namni kun nama poolitikaa miti namni kun ani kinoo gammoojjii kinoo begii keessaan dhufe gajjallaa yaa'aa masaraa koo birbiraan dhufe amantaan koo kiristaana ilaalcha siyaasaatii yaadataa wajjin tokko miti amantaadhaan tokko miti oromummaa tokkittii waliin qabna har'a miti waggaa meeqa dura haceewwan nu barsiise hamma onaa kana jaalalaan waliin jirra Zariyyuu Wadaajoo wajjin ganda tokko Galaasaa Dilboo wajjin ganda tokko maqaa namootaa daraddaruu fidee barreeffadhee fidee namoota inni akka maqaan kaafamu hin barbaanne baay'ee jira walisoon qe'eesaatii mana barumsaatiin miliyoonii 5 kan kaffale aggaaroon qe'eesaatii mana barumsaa aggaaruuf birrii miliyoonii 5 kan kaffaleef nama akka kana argachuun baay'ee ulfaataadha kanaaf irraa dhaabbadha jawwe maqaa keetu si ka'aa jira ijoollee si wajjin hiriyaa ta'an ijoollee si faarsitu turatti bobba'aa jira irraa dhaabsisiis gaarii miti kun maqaa wal xureessuun gaarii miti yoo immoo dide immoo gaa finnee irraa basaqgoonee immoo sirriitti irraa dubbanna akkuma waarningiitti walitti himaa jira gaarii miti obboleessa keeti bara rakkinaa si cinaa dhaabbateera bara rakkinaa si gargaareera har'a immoo gaafate mootummaa fuuldura dhaabbattunni si wajjin dhaabbachuu hin danda'u gaa nama siyaasaa miti you have to understand that yerooti mootummaa wajjin jirtutti anis sitti haasa'an ture inni sitti haasa'aa ture kabraa sitti haasa'aa ture gaafa ati mootummaa fuuldura dhaabbachuutti kaate mootummaadhuma kanatti halkanii guyyaa bobbaatu hin dandeenyu gaanuti yerooti deemaan hun jette deemne dhaabbadhaa itti dhaabbannee hin dadhabne amma bakka boqonnaa furannaa ati deemi isarraayis dhaabbadhu hingaa namni kun nama Oromoodhaaf bu'aa buusaa jiru siyaasi kan kee siyaasa kan keeti irratti bobbaasuun gaarii miti maqaatu si ka'aa jira you know it brother we know each other I don't want to talk too much hin beektaa ni beekna dhaabsisiisirra gaarii miti baratuu gingilchaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe osoo hin xumuriin dura waa'ee doktoroota keenya tokkorraa waa dubbachuu barbaade nagaan isiniif haa ta'u doktoroota helikoophitarii nagaa jirtu gurra nu coomsan gidduu qada maaluma taatan garuu nagaadhaa garuu maatiin doktorittaan hojii keenya addaati hojii keenya addu atillee waa'ee diiyaasporaa kana itti barteetta waa'ee biyya baqaa kana itti barteetta namicha reef biyyarraa dhufe kana akkuma ashaangulliiti yuutuubii irra keessee teesseetti taphattaam doktor maaluma si godhe amma doktorittaana doktor milkeessaan maalumaaf akkasitti taphatta maali garuu nagaadhaa doktor milkeessa nagaadha mini maatiin nagaadha maan akkas ija isin babaasisu doktor rakkoo jiraa mana keessa wantattii furachuu jalqabdan mee waan dubbattan of dhaggeeffadhaa mee doktor nu qaanfachiistanim isinitti saalfannem hayyuun Oromoo namni guddaan akka keessanii gaafa gaddeebi'ee akkuma xeerii ifa mana godhaa warri Arsii jechi kun isaan biratti waan biraadha nu biratti mi'a garaa jechuudha gaafa horii qalan re'ee faa hoolaa faa qalanii mi'i garaa seen qalloon kun nama hundumaatti facaati akkuma kana taataniim doktor namni isin hin hafin hin jiru muummicha ministeera
Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech, fiildi maarshaal, jeneraalota Oromoo, koomishinar Daammallaas namni isin ittiin faca'in hin jiru. Maali garuu nagaadhaa doktor? Manni keessa nagaadhamni? Lakkii nagaa natti hin fakkaatu. Lakkii nagaa natti hin fakkaatu. Akkaataa isin itti dubbattan egaa ani san obboleessi keessan akka kana yoon qaanfadde maatiin keessan immoo hammam isiitti qaanfatu. Harmeen keessan hammam isiitti qaanfatu. Haati warraan keessan hammam isiitti qaanfatu. Siyaasaan wal dhabuu jiraam doktor. Walitti bu'uu jira, walitti mufachuu jira, gargar ba'uu jira, araaramuunis jiraam. Isin araaramuu miti bor waan ijaan wal agartan hin fakkaatu. Jechi isin afaan Oromootiin dubbattanii immoo miidiyaa alagaarra dhattanii wanti isin keessaa dhangala'aa jiru markaatoodhuma mana fincaalee markaatoo dhugaa waaqayyoo nama qaanfachiisa baay'ee. Hayyuu keessan wanta akkasii kun hin ba'a jedhee yaadeen beeku baguman hin baratinan. Barumsi akkas nama godhate eennan baguman digrii hin qabaatin baguman PhD hin qabaatinan. Mee kana mee dhaggeeffadhaa mee. ብልጽግና ስመሰርቱ እዛው ነበርኩኝ ኦዲፒ ሲያፈርሱ አዳማ ላይ አልተካፈልኩም እኔ ስብሰባውን ረግጬ ወጣሁ ከዛ በኋላ አብይ ጠርቶኝ ገምግሞኝ ነበር በዛን ጊዜ 2 ሰዓት የ2 ሰዓት ኮንቨርሴሽን ነበረን ከአብይ ጋር የሮ ኦዲፒ እንዲገሜ ገረ ብልጽግናት ዱፉፍ ጀደኒ ወልገይ ኢቴንዴ መየረን ዶክተር ሚልኬሳን አንበሳ tokkitti ta'e wal gayii dhiitee ba'e. Sababi inni wal gayii dhiitee deeme fitu Dooktar Abiyyiin biirootti na waame. Beeta mangistiitti muummichi ministeeraa uummata miliyoonii 120 bulchuu biirootti na waame saa'itii 2 guutuuf na gamaggameedhan na qorateedhan. Saa'itii 2 guutuu muummichi ministeeraa biiroo keessatti na waame na gamaggameedhan Dooktar Milkeessaan. Dooktar Abiyyiin Dooktar Milkeessaadhaa sodaadhuma akkamiirraa qaba. Waan nuti hin beekin, waan uummanni Oromoo hin beekin harka lafa jalaan dhiibbaa isin godhaa turtantu ture. Qabsoo Oromoo keessatti waan nuti hin beekin. Hammana sodaa guddaa Dooktar Abiyyi isinirraa qabaatee saa'itii 2 guutuu taa'ee isin wajjin haasa'e. Amma osoo waan kana Jawaar dubbate illee xiqqoodhuma isheerraa bareeda. Bara fincilaa sana keessa qeerroof qarreen Jawaariin dhaga'u turan. Dhagaa kaasaa, dhagaa olgashaa akka godhaa, karaa cufaa achiin ba'a, asiin ba'a. Ajajaa ture Minisootaa taa'ee otoo gara biyyaatti hin galin dura jawween. Osoo amma Jawaar muummichi ministeeraa biirootti na waame saa'itii 2 na gamaggame jedhe xiqqoosee illee irraa furanna. Dooktar Milkeessa mee maaluma keessatti isin beenna maal keessatti shoora guddaa taphachaa akka isin turtaniif muummichi ministeeraa sodaa guddaa isinirraa qabaate biirootti isin waamee saa'itii 2 kan isin gamaggamaa ture naagaluu madiden. Yoo akkuma Abujadii xaaqaa sana tarzoo waadadii alamaan tabraan naagaluu madiden doktor. Sodaa guddaan Dooktar Abiyyiin isinirraa qabu. Jecha obboleen Coolataa tokko yaadadhe. Bara fincilaa sana keessa OMN gara Asmaraa dhaqeetu pireezidaantii Isaayyaasiin interviyuu godhanii turan. Waa'ee qabsoo Oromoo dubbatan obboleen Coon OMN daanii deebii kennuuf gadi ba'an. Ani jedhan obboleen Coolataa. Gaafiin uummata Eertiraa waan deebi'ee natti fakkaata. Sababiin isaas pireezidaantiin biyya tokko miidiyaa gubbaa sa'a tokkoof walakkaaf taa'ee interviyuu godhe jechuun deebiin uummataa deebi'eedhaa hojii biraa hin qabu pireezidaantichi kanaaf kana haasa'aa jiran. Mee Dooktar Abiyyiin immoo uummata miliyoonii 120 bulchu kun namichi halkaniif guyyaa boqonnaa hin qabne kun saa'itii 2 guutuu Dooktar Milkeessaadhaa kennee taa'ee gamaggama. Uumu fakkaatu nuun jedha doktor. Gurra nuun cuumsinaa doktor. Adara rabbiin sodaadhaati. Dooktar Milkeessa maaloo xiqqoodhuma see ammattiidhuma ji'a 2 deeme kana uummata cinqaa jirtu. Xiqqoodhuma ishee afuura baafaddaame mee dubbaddaa. ህልሜን ደግሞ የሚያጨናግፉ በምርጫም ይሁን በሰልፍም ሰላማዊ ሰልፍም ይሁን መንግስት ውስጥ ነው ጫካም ገብቶ ጥይት አይደለም የምጠቀመው አለ በቢላ ታያለ በቢላ ብድግ ደንግጬ እኔ እስከዛ ድረስ አትሰደኝ አሉ
አትውሰደኝ እስከዛ ድረስ Sa'aatiin lama guutuu taa'ee muummichi ministeeraa milkeessaa taasa'u keessatti namni mul'ata koo fuuldura dhaabbate. Namni mul'ata koo kana gufachiisu. Ani rasaasaan miti. Abilee dhaanan irraa immoo. Lukaandaa qaba moo qeeraadhaa biiroon Dr. Abiyyi kun. Muummicha ministeeraa miti anuun qabu baraasi maqasii haaduu ergan biyyatti galee argee hin beeku. Kichinii keessa galee iyyuu hin beeku. Kichiniin eessa akka ta'e hin beeku. Maal taate Dr. Milkeessa? Nagaa miti. Iji keessan iyyuu nagaa natti hin fakkaatu. Namicha kana yaadattu isin immoo Virginii Oromoo isa kana kennu. በሰደፍ መታኝ በሰደፉ ሲመቱኝ ይህን ማጅራቴን ሲመቱኝ ሰደፉ ተሰበረ ሰደፉ ሲሰበርበት እንደገና በመጥረቢያ ዛቢያ መታኝ በቢላ ሞትኩበት ስሞትበት ዞሮ ቦሮቹን አየ በቢላ ብድግ ደንግጬ ቦሮቹን አየና ተመልሰው እንደገና አብየ ብድግ አልኩ ነፍሴን ዘርቼ ብድግ ስል እኔ እስከዛ ድረስ አትውሰደኝ አሉ እንደገና የመጨረሻ ላይ በገዛ ቆንጭራይ በጎራዴ ነው Movie kana kan hojjisiisee yeroo isin Dr. Milkeessa. Moviin kuniif haasaa si damma jettan tokkuma. በመጥሪያ ዛቢያ ስመታኝ ሞትኩበት ሞትኩበት ነፍሴን ዘርቼ ተነሳ ኢሱማ ከነ ዶክተር ሚልኬሳን ወዩ አከሰባትን ሰልጠንም ገሩ አባዱም ፊደቱ ዋሚ መሳይ መኮንዶም ፋቱ ዋሚ ለፈለፍሲሳ ወለም ከፈጀማኬ አንዱራን ባየ ታራንቱሬን ፕሬዝዳንት ሽመልስት ኢፋማና ጎደ ፕሬዝዳንት ሽመልስ የሮ ዶክተር ሚልኬሳን ቢሮ ለፋራ ካፈሜ አከሚተ ችራ ካሳ ዋነ ዶክተር ሚልኬሳን ሰቦናቴ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አችራ ካሳ ጀለን ኬስኮ ባየ ታራቱር ኢዳ ፕሬዝዳንት ሽመልስ ዋርገን ቀቡ ዋመሌ ሚት ቢሮ ኬሳ ካን አሪያን ዋመሌ ሚት ካን አንጎራ አሪያን አማ ጀቸኬ ከነ ፋሜ ደገፈ ቤተ መንግስት ይንቡሉ በር ይንቡሉ ያውና ቤተ መንግስት ጆሌን ኑቲ ሙምቲ እሱማ ኦሮሞ ኤግዶተሳ ታካ እሺ ኢንሳ ቡላ ሼናኖ ወሎ ሰፈሪ ሰና ቦሌ ቡላ ታካሞ አየራይሊ ቢሾፍቱ ሲም ቡላ ገሩ ወኒ ነመዲቡ ሄሊኮፕተሪ ሳብረቺስ ሄሊኮፕተሪ ሳስ ካየቶ አቢ Abu jadi rumah tersaja. Garu wanti nama dibu helikopter di saat kaya asyik abu. Mana kesa pula anjuran jecu. Jole no esa pulu warri mana sadio. Ayo. Mana baru misalnya kami kati bersih saja tu dah galu ide. Malah kati bersih terus. Mal amma kana jibbis bakkuma Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa kana ta'uu mammale dhugaadhuma amma kun amma waa'ee Oromootiif jedhamee miti. Qabsoo Oromoof jedhamee miti. Dhimma Oromoof jedhamee miti. Kun hundumtuun qabsoo Oromoo iddoo akkasitti kanatti kana nammor ila iddoo akkasitti kanatti akkasitti kana nammormaa miti. Personaalii keessa galteem Dr. Waardiyaansa tokko namni informationii siimu hinjiru abadan saayitii lamas kan sittaasa hinjiru waardiyaan isaanii kan informationii sii kennis hinjiru Dr. Abiyyi wajjin yoo baay'ate daqiiqaa 5 caalaa wajjin haasofteen beektu Dr. kana dhugaadhuma walitti himna warri mootummaa kunis rakkoo qabu min dubbatan malee waan baay'ee dubbachiisaan egaa hojii hojjetu eessaa waan akkasii dubbatu eessaa deebii kennu helikopter lamman Dr. Ittaana. Humna fincilaati shaneen yookaan immoo shaneen aabaa hawaasa maraachu helikopteriidhaan loluudhaaf isaanii kileenii takka dhageenyee hin beennu amma garuu bifa baha Oromiyaatiin itti liyyuu poolisiin tocho'aa ture wajjiniin haala wal fakkaatuun helikopteriin galaa deddeebisaa jira. Helikopteriin eessaa akka inni dhufe namni beeku hin jiru. Garuu jarri kun helikopterii qabna jedhanii isaanii dubbatus takka dhageenye. Lamman keessan helikopterii irratti michiin isin dheete wallaale. Maaloo meetas gabba'ame. I don't think kun siyaasas natti hin fakkaatu. Siyaasa keessatti guddanneem yoo mana barumsaa dhaannee digiriitti fudhachuu baanne keessatti guddanneem. Kun waanuma addaatiin. Personaalii keessa galtaneem. Dr. Abiyyi Itoophiyaa zeega ayidellem fa'atte. Itoophiyaa zeega ayidellem. Waan ati hin jedhin hin jirum Dr. Milkeessa.
waan ati jara kanaan hin jedhin tokko hin jiru. Samaayii gaditti lafa olitti jechi ati ittiin fayyadamin. Keessa baatee warra amma Dooktor Abiyyiin gaa siyaasarra jiru biyya gaggeessu pirezidaantii Shimallis siyaasarra adde Adaanech siyaasarra jeneraalota Oromoo fa'aa biratti. በቀን በጠራራ ቀን ፀሐይ ይጠጣሉ ውስኪ amma namni akka keetii namni PhD qabu biyya qaroome Ameerikaa keessa jiraatu baxaraaraa ፀሐይ wuskii xaxxaallu jedhee nama arrabsa. Wuskiin biyya Ameerikaatti akkam doolaarii 20 dhaxxee 711 keessaa bitattee galtama akkuma nama bishaan bitatuutiin umuriin kee waggaa 18 isin biratti waggaa 22 nu biratti waggaa 18 haa ta'u malee waan ittiin bitadhu qabaadhu malee wuskiin is just nothing. Ammati waa'ee wuskii faa dubbatta. Jeneraalota Oromoo akka kana salphistee xiqqeessitee jeneraalota Oromoo akka kee mana barumsaa kee taa'ee mitiin dafqee lubbuutti kaffalee dhiigatti dhangalaasee waggaa 40 ol qabsa'anii warra asgaaniiram jeneraalota Oromoo ati xiqqeessuu barbaaddu kun dhugaa rabbiin siin jara si wajjin wuskii mini shaayii dhuganii hin beekan. Fiildi Maarshaal Faatiif wanti ti jette gurra namaatti ulfaata. Amma ati Fiildi Maarshaal caalaa uummata Wallaggaa jaallattaa? Baay'ee quuqamte uummata Wallaggaatiif anaa nyaatu. Beeta baay'ee gadditee bar. Har'a eessaa sagalee taateef uummata Wallaggaati. Uummata Wallaggaa jibbu. Uummata Wallaggaa jibbu. Haati warra isaanii nama Wallaggaati bar. Osoon dur biyya alaa jiraadhee sirkaan furadhan ture kijiba kee kana. Amma garuu sirkaan furadhu. Ija kootiin hin dhufe argeem. Qaamaan dhaqee argeem. Biiroo isaanii dhaqee argeem. Biiroomti dhaqanii mooraamti dhaqanii namoota gosa adda addaa Arsii, Harargee, Baalee, Wallagga agartuyyuu mooraa Fiildi Maarshaal keessa jiran kana keessa bara. Fiildi Maarshaaltu jibbiinsa Wallaggaa qabaa jette. Warri isaanii wajjin hojjetan jeneraalonni gurguddaan maqaa isaanii dadha'u hin beekta maqaa isaanii dadha'u maatii isaanii irraa jalqabee baru namoota Wallaggaati. Isaaniif illee kabajaa hin qabdu. Isaaniif illee ulfina hin qabdu. Hunduma xiqqeessita. Hunda xiqqeessitee waan ofii keetii of guddistu sitti fakkaate. Jeneraalonni Oromoo arraba keetii warra xiqqaatan miti. Bakka kana kan ga'anii shumataan miti. Dafqaniiti dhiigatti kaffalaniiti aarsaatti kaffalaniiti. Warra siyaasaa wajjin wal xiqqeessu warra siyaasaa wajjin waan barbaadde jedhe. Jeneraalota Oromoo irraa garuu bu'i. Nama hundumaatti hin faca'in. Nama hundumaa xiqqeessuuf hin yaalin. Hunda isaanii jibbite agarre. Hunda isaanii maqaa xureessite agarre. Ishisiif eenyutu Oromoo sabboonaadha. Ishisiif eenyutu quuqama uummataa qaba. Ishisiif eenyutu nama sirriidha. Hunda isaanii kana jibbitee cilaatti itti dibdee xiqqaan si namni guddaan si namni hundatti facaata. My brother, just take it easy. Anamma wanta dubbatte hunda isaa fidee asirratti haasa'uun barbaadu. Dooktar Abiyyi jechuun sodaataadha jettem. Abiyyi ይፈራል ፈሪ ነው። Seenaa biyya kanaa keessatti gootne akka Dooktar Abiyyiin jiru my brother. Lola Xaaliyaanii keessa Minilikii olqa keessa dhokatee jennee seenaa baran. Hayilee Sillaaseen baqatee biyyaa ba'ee jenne. Dargiin gaafa wayyaaneen as geesse baqatee biyyaa ba'ee Zimbaabuweetti gale. Ilmi Oromoo muummichi ministeeraa Dooktar Abiy Ahmed ilma shanan gibee garuu as gaafa seen geessu hidhatee reediyoo isaa baatee buraa burree isaa uffatee diinatti dhaqee nutti mul'ise. Gootummaan kana caalu eessa jira? Bakka hin dandeessan namicha. Waan isin hin jireenya hin jiru bara. Hin baranne, achi hin geenye, kutaa 12 hin fidne, digirii hin qabu, Liidistaar kolleejii irraa kennanii fi maaloo godhanii fi Dooktor Gammachiistu kana godhe, maaloo kana godhe hojjetee sitti agarsiisaa jira bara. Hojiitti amanna. Uummanni Oromoo hojiitti amana. Muummicha ministeeraa waanuma muummicha ministeeraa ta'e masaraa keessa jiruuf miti kanan irraa dubbachaa jiru hojii isaa argaa jira. Militariidhaan ta'u mul'isaa jira. Hojiidhaan ta'u mul'isaa jira. Dippiloomaasii biyya alaatiin ta'u mul'isaa jira. Sabboonummaa isaatiin ta'u sabboonummaa afaaniin akka kee kana lafin malee hojiin mul'isaa jira. Waan baay'ee godhamaa jira. Waan hundumaa immoo ilma Waaqayyoo miti dhibbarraan argachuu hin dandeenyu. Inni kaan immoo suuta dhufa. Suuta dhufa. Tarii waan aangoo irraa si buusan waan aangoo dhabdee bolola aangootiif olola kana hundumaa oofuu dandeessa. Olola kanaan garuu Oromoo burjaajessuu hin dandeessu. Because Oromoon kan argaa jiru hojiidha. Hojii ilaalaa jirra.
qaamaan keessa jirra waan dalagamaa jiru argaa jirra hin lafan bichaan deeman isaan dalagaadhaan mul'isaa jiru. Burjaajii miidiyaa kanan furatu uummanni keenya ija isaatiin argaa jira. Lafa mormuu qabutti morma lafa deeggaruu qabutti deeggara. ጠይቁት ማን ነው ኢትዮጵያን የሚመራ? በረቱ ግንግልቻ በረቱ ግንግልቻ በረቱ ግንግልቻ Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa furannee gubne asuma irratti goolabnee jirra torban ergaa biraan hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa isiniin jenna. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Sagantaan keenya yoo isin toltes hiriyoota keessaniin raabsuun dagatina. Sagantaa kana irratti yoo isin gammachiisuu baanne tarii sagantaa sattaa'uu irratti isin gammachiifna. Torban nu eegaa nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa.